Nagaan Waaqayyo Abbaaf kan Ilmaa kana fura qulqulluu isiniif abaayyatu dhaggeeffattoota keenya toora miidiyaa keenya akkasuma karaa feesbuukii fi yuutuubii keenya irraan argamtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Amma immoo dhuga baatii namootaa asiin isinii qabadhee dhufeen jira. Karaa onlaayinii isaanii kadhatamee fi wanta Waaqayyo isaanii godhee Waaqayyo akkaataa inni itti mana isaaniitti argame namoota dhugaa ba'an obboleettii keenya urjiin akkasuma dhuga baatii ishee illee isinii qabadhee dhufeen jira. Kanatti fufnee dhuga baatii ishee dhageenya. Baay'eetu anillee nagaa kooti nagaa nuuf baay'isee Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Duratti yeroo shaarbii mudhiitti dadhabamna naan jettan sana baay'ee tokkottan uf wallaalee afaan haaraa dubbadheen beeyneen dubbadhee dhugaa Waaqayyoodhaa fi torbee lama akkas guutee minaan hin nyaadhu bakka laphee koo irratti na harkifama dandee hafuuran baafadhu hafuura adda adda na kutaa. Galgalu mallee yeroo kadhannaan hin eegalameen jechuudha. Nyaata fudhadheetanii akkasitti dhiise otoo nyaatiniin jechuudha. Laphee koronnaa ta'a bakka midhaan naaf laatu na dadhabsiisa. Deebisiiti immoo dugdi na dhukkuba dhugaa dubbachuuf taanaanii jechuudha. Bakka eegasii ufaan wallaalee naan dadhabee na dadhabsiisee afaan haaraan hin beekneen dubbadhee jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaanii. Baay'ee tokkotti itti eebbifame Waaqayyo sinaa eebbisu bara keessan guutuu sinaa eebbisu Waaqayyo kan Waaqayyo dubbatee hin hafu amma raawwatama. Siniin jedhaa sinaa eebbisu Waaqayyo hamma inni dura ittiin laphee korra taa'u amma waan tokko hin jiru dhugaa. Inna kan yoo bishaan illee dhuge bishaan illee laphee korra na ta'a gadi ol naaf hin ba'u bakka akkasitan cannaqama dhugaa. Waaqayyo na gargaaree hundi isaa amma waan tokko hin jiru narra. Nagaa kun ta'e dhugaa halkan ciiseen budu bakka akkatan cannaqamaaf. Tole dhaggeeffattoota keenya karaa toora miidiyaa Waaqayyo Gooftaan bara keessan eebbisu. Egaa bulota koo kanumatti aansuudhaan namoonni Waaqayyo isin gargaaree yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa akkasumas toora miidiyaa nuyi irratti fayyadamnu hundumaa hordofaa akkasumas sagantaa kana jajjabeessaa yuutuubii kanallee gargaara. Waaqayyo bara keessan eebbisu laayikii godhaa sheerii godhaa. Gaafa Waaqayyo argamu ba'aan namarraa hin buune hin jiru. Obboleettii keenya Waaqayyo karaa feesbuukiitiin karannaa laayivii darbuun maraakilii addaatiin isee fayyise shaarbii irratti kadhatamee fi shaarbiinuma sanaan akka isheen fayyitu Waaqayyo dubbate. Waaqayyo shaarbii sana dugda isheetti hidhattee isa booddee dhukkuba dugdaarraa fayyitee bifa kanaan dhugaa baate. Isin namoonni dhugaa baatii garaagaraa qabdan biyyoota garaagaraa kan jirtan akkasuma haala garaagaraa keessatti rakkachaa kan jirtan of qopheessaa amantiidhaan fuula Waaqayyotti dhiyaadhaa. Waaqayyo akkasitti ishee gargaaree dibata guddaadhaan illee dibamte isinillee akkasuma ollaaniidhaan fageenya irra teessanii gargaarsa Waaqayyo mana keessanitti hin argitu. Waaqayyo Gooftaan isina eebbisu eebbifama. Isa yeessaaf dureessitti hin fayyu kaan samiif dachee diriirse isa jiru kiyya wal qixxeesse nuuffa maalii qabaree mootii kiyyaaf yoo marmaare
dhiiga isaatiin jannata naaf ijaare dibata natti maare nuufa maalii qabaree mootii kiyyaaf yoo marmaare dhiiga isaatiin jannata naaf ijaare dibata natti maare sitoo jannata naaf ijaare sitoo jannata naaf ijaare dibata natti maare jannaa buute yaa rabbiitoo na barbaacha tu'atin nuufne qullaa koon fiiga maraacha maafan bu'a mankaraare si galgala kiyya jaare imimmaan koo narraa gorse dhiiga keetiin ni na buuse maafan bu'a mankaraare